godhatameef ammas galata addaan fuudhame waaqa keenyaaf dhiyeessina. Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Qorannaa keenya kan guyyaadhaa yeroo jalqabnu boqonnaa 5 kaleessaa yeroo laallu wal qoccolluun gidduu keessan akka jiru yeroo kaayetin jedhee ka'eeti walii kenna yeroo yakka walitti himuun akka nurraa eeggameetin jedhu walii kadhachuun akka nurraa eeggameetin jedhu hammina walii kennaa ifa baafnee walitti dubbachuu kennaan waan jiru karaa addaatiin waldaa keessa jira especially lakkoofsa dhumaa irratti namoota waldaa kiristaanaa keessa jiranitti faraduun hojii kootiire warra waldaa kiristaanaa keessa jiranitti immoo warra waldaa kiristaanaa keessa hin jirretti nuu miti ka faradu warra keessa jirutti garuu maal gochuu dandeenya walitti himuu dandeenya walitti faraduu dandeenya caaffanni qulqullaa'aan isa hamaa hojjetu of keessaa baasaa hin jedha kana jechuun dhugaadhaan walii kadhachuudhaan akka ta'eetiin jedhe lafa kaayetiin jedha jechuudha karaa addaatiin jalqaba irratti yeroo laalleetiin jenne halaalummaan hamaan addunyaa keessatti hin hojjetamne gidduu jira jedha isa kana keessatti immoo of bokoksanii obboksitanii jirtu nama akkasii kana maal godhaan jirta waan ta'eef kadhataan jirta waan ta'eef boo'uun akka barbaachisu boonnee fuula waaqaatti dhiyeessuun akka barbaachiseetiin jedhu kanaaf Phaawulos illee gaafa dhufeetiin jedhe namoota akkanaa kana ifatti akka inni isaan hifateetiin jedhe yooma qaamaan illee isin bira hin jedhe hafuuraan akka isin bira jiru jedhee boqonnaa 5 akkasitti lafa kaa'a waa'ee warra hamaa hojjetanii boonnee walii kadhachuu akka qabnu. 6 yeroo jalqabu 6 tokkorraa akkana jedhe isin keessaa namni tokko obboleessa tokko irra hadheessaa yoo qabaate namoota waaqayyoof qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuu irraa attamitti yaa'ii warra qajeelota hin ta'iniitti geessuuf ija jabaataree jedhe. Walitti himuu qabna boonnee walii kadhachuu qabna. Boqonnaa 5 keessatti yoo miidhamtanis yoo miidhamnis miidhama keenya obsuun akka nurraa eeggameetiin jedhu waliif obsuu waliif danda'uu yaada jiru ammoo walitti himuu akka qabaannes jedhu lafa kaaya. Boqonnaa 3 keessatti illee laalleerraa hin dhiibamna garuu immoo obsina hin abaaramna akka waan warra gadiitti lakkaa'amna jedhee yeroo inni kaa'u karaa addaatiin boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti hamma namatti nuyi hin beelofna hin dheebonnas nuyi moofaan uffanna reebamna hojiidhaafis asii achiin hojjenna harka keenyaan hojjechuudhaan itti dadhabna boqonnaa 4 keessaan dubbisaara 4:11 irraa yeroo nuyi abaaran hin eebbifna yeroo nu ari'atanis obsaan dandeenyaa jedha yeroo nu arrabsanis deebinee gaarii deebifna nuyi kochii biyya lafaa taaneerraa ammas nuyi saphaaphuu lafaati kanas akka ijoollee koo warra jaallatamootti isin gorsuudhaaf malee isin yellaasisuudhaaf miti jedha yoo nu arrabsan maal goon gaarii deebifna yoo nu abaaran hin eebbifna yoo nu ari'atanis obsaan dandeenyaa jedha waamichi inni dhugaan itti waamne Phaawulos waa'ee ofiisaa kan inni kaasu isa kanadha jechuudha. Kanaaf boqonnaa 6 keessatti yaa'ii warra qajeelota hin taane fuulduratti wal dhiyeessuu akkamii garaa jabaattanii jedha yoo rakkinni jiraate waluma keessaa furaa maal jedha Maatewos keessatti nama tokko yoo yakka itti argitanii ofii keessa dhagaatti himaa yoo inni kanarra darbe nama lama ta'a dhagaa achiin immoo garamitti dhiyeessa gara waldaatti dhiyeessa waan kanarra darbeen immoo itti dhiisaa jedha luuk akka nama akkasumatti akkasitti ilaalaa jedha. Tole maal jechuu barbaadeeti addunyaatti walimachuun qabnuudha gaafiin asirratti kaasaa warra seera warra waaqan beekni fuulduratti haqaa nu murteessaniif dhandhee walimachuun qabnu maal jedhu walimatu miti namoonni mana murtiitti namoonni sun warra waaqa beekuudha. Buloota koo seeraa keessatti waan tokkotu jira. Judgment is not depend on truth but on evidence jedhama. Murteen dhugaa irratti oduu hin taane ragaa irratti hundaa'a jedhama. Ragaa immoo ragaa sobaa bituu hin danda'anii? Ragaan sobaa bitamuu danda'a miti? Kanaaf namni yoo fuula seeraatti ol dhiyeesse dhugaan qaba jechuun hin danda'amu. Seerrummaan isaaniitu kan jedhu murteen dhugaa irratti oduu hin taane kan inni hundaa'u ragaa irratti hundaa'a jedhama. Akkas jedhu. Kennaa immoo dhugaa irratti hundaa'a moo ragaa irratti hundaa'a? Dhugaa irratti hundaa'a. Kanaaf warra seera warra waaqan beekni fuulduratti akkamii wal dhiyeessuuf garaa jabaattanii jedha. Warri waaqayyoof qulqullaa'an biyya lafaatti akka faradan isin hin beektaniire. Isin biyya lafaatti hin faraddu. Erga ta'e immoo
dubbii xixinnaa ilaaluudhaaf hin taatanii jedha. Akkamitti maal jedhama caafa Maatewos boqonnaa 20 meedhadhee dubbifneetiin jenna. Maatewos 19:27 irratti iddoo tokkotti akkas jedhee ture Phexros 19:27 irratti nu waa hunda dhiifnee si faana buune maali bu'aan kenna jedhe 19:27 irra. Phexros kanarratti kunoo nuyi hunduma dhiifnee si duukaa buune ooti egaa maal arganna laataree jedhe. Yesuus immoo deebisee an dhugama isinitti hima biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo isaarra yommuu taa'u isin warri na duukaa buutan immoo teessoo 12 irran teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdiin kennitu jedha. 12 geggeessitummaa bakka bu'a. Addunyaan kun hundinuu warri mallattaan warra 144 keessaa kan lakkaaman gosa Israa'el 14 kan jedhame maqaa akkasiitiin akka kenname. Malee baay'ee balbala 12tu jira miti Yerusaalem keessa. Yerusaalem balbala 12tu jira. Darajaa yookaan immoo sadarkaa 12tu jira. Achirra maqaa duuka buutota 12 akkasumas immoo maqaa ijoollee Israa'eloota Yaaqoob 12 irratti akka barreessin jedhamee kana jechuun isin achittuu murteessitu kana ergamootatti iyyuu murteessitu jedha. Kanaaf dhimma xixiqqaa akkasii akkamitti ilaaluu dadhabdanii isinirra darbee gara biraatti fiddu. Nu afurirraa egaa dubbii akkasii erga qabaattanii attamitti warra waldaa keessatti dubbii isaanii hin fudhatamne itti lakkooftu ture. Egaa dubbii akkasii erga qabaattanii attamitti warra waldaa keessatti dubbiin isaanii hin fudhatamne itti lakkooftu ture. Warra dubbatu dubbii isaanii maa fudhachuu dhibda. Kanaaf isin qaanessuufan caafe dhuguma namni beekaan dubbii obboloota gidduu jiru firdii kennuu danda'u tokkollee isin keessa hin jiru jedha. Nu keessatti yakka jiruuf murtee qajeelaa namni kennu tokkoyyuu hin jiru. Laal nuun jedha jechuudha kana. Kanaaf murtee qajeelaa kennuu danda'u qabna. Yaadni Kiristoos nu keessa yoo jiraate hafuurri isaa nu keessa yoo jiraate qajeelatti dubbii murteessineet hin jenna jechuudha. Gara dhumaatti ilaalla yaada amma jedhe. Jaarratti kanumaan iyyuu obboleessa tokko yaa'iitti dhiyeesse fuula warra hin amanneetti hadheessuu dhaqaaree jedha. Obboleessa isaa fuula warra hin amanneetti maal godha? Isa hadheesseetiin jedha. Ofii innis kan eenyuti? Kan Kiristoosiiti. Namichi inni mataarus kan eenyuti? Kan Kiristoosiiti. Garuu immoo eessatti wal dhiyeessaaru? Warra Waaqan beekne fuulduratti. Qaanii guddaa. Kanumaayyuu jedha. Torbarraa fuula yaa'iitti wal geessuu keessan iyyuu dadhabbii keessan agarsiisaa. Daba yoo isin irratti hojjetan maaliif hin obsitanii jedha? Maaliif hin miidhamtanii jedha? Miidhamuu qabna obboloota koo. Walii obsuu qabna. Kan nama himannee manna ofii keenyaa kan miidhamne hoyi. Macaafni qulqulluun kan inni jedhus kan. Kan himachuu qabna eenyu duratti? Kiristoosiin fuulduratti. Isa fuulduratti kadhachuu qabna. Isarra ka caalu abbaan dhugaa jiraa? Abbaan dhugaa kan biraan jiru obboloota koo. Nuti mootu seeratti eebalu dhiyeeffamuu qaba. Eebalu kana ta'uu qaba jenna. Ilaame mootummaa lafaas eenyutu kaa'e? Yoo ka yaada waaqaatiin qajeelfamu ta'e waaqatu eeyyameef. Haa ta'uuti garuu himannaan keenna waaqarra caalee isaanitti akka dhufu duun taane haala yakka namoonni cubbuu hojjetan namoonni yakka hojjetan haa ittiin adabaniif waanuma isaaniif kaa'e. Warruma yakka hojjetan akka adabuuf isuma yakka san isaaniif kaa'e malee Waaqayyo fakkeenyaaf hojii maaliif eeyyame Waaqayyo? Hojii wanti eeyyameef haalli namni cubbuu ittiin hojjetu maal haa ta'uuf? Haa hir'atuuf. Maal jedha dafqaa nyaadhaa jedha miti? Dafquun hin jiraa samii? Dafquu garuu eenyutu eeyyame lafa kanarra waaqumatu eeyyame miti? Kutaa baarsaati jechuudha. Sababni isaa namni hamma cubbuu hojjetu kan ittiin hir'isu hojiidhaan ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kana eeyyame. Israa'eloonni yeroo geggeeffamaa turani raajiidhaan geggeeffamaa turanii yaadattu miti? Saamu'eel yeroo isaan geggeessaa ture akkuma warra ormaa akkuma warra ollaa kennaa mootii maal nuuf godhe jedhaniin nuuf moosisi jennaan inni isin bitaa isin garboomsa ijoollee keessanis garba godhata jedhan nuuf fidi jedhanii tole jedhee Waaqayyo ofuma isaati dibe. Saa'olii waaqumatti dibe garuu fedha waaqaan ture. Kanaaf mootota waaqatu dibe kaase garuu fedha waaqaan turre. Waa feeti waaqaa sabni waaqaa eenyuun akka geggeeffamu duwwaadha. Waaqa qofaan akka geggeeffamu duwwaadha. Kanaaf
fuula moototaatti wal dhiyeessuun warra hin beeknetti dhiyeessuun gaarii akka hin taane lafa kaa'a. Isinoo ofii keessanii obboloota keessan warra amanan irrattiyyuu daba hojjattu isaan hin miitus jedha laalame. Fuula warra ormaatti wal dhiyeessuu kanarra caalee isinuu warra waliin amantan hin miitu. Isinuu isaan irratti daba hojjattu jedha. Salphina guddaadha. Maafiin obsitaniirra maafiin miidhamtanii caalaa isinuu maal gootu? Inni miitu. Miidhamuu caalaa jechuudha. Waaqayyo kana nu haa baraaru. Dhugaan jiru miidhamnee samii dhaaluudha. Sagalee irratti egaa warri jal'oonni mootummaa waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire hin gowwoominaa. Warri halalleen, warri waaqayyolii tolfamaa waaqessan, warri ejjan, warri gadhaa'an, warri nama gadhoomsan, warri hatan, warri sassatan, warri machaa'an, warri maqaa namaa balleessan, warri nama saamanis mootummaa waaqayyootti hin galanii. Efesoon boqonnaa 5 warra halalee ka jedhu kan Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Namoonni halaleen yookaan xuraa'aan yookiin sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyolii tolfamuu waaqessuu isaati jedha. Mootummaa eenyuuf mootummaa eenyu jedha? Mootummaa waaqayyootii fi mootummaa Kiristoosii. Isa kana Qolaasiyaas 1:13 irratti kaleessa waa tokko dubbifnee ture. Qolaasiyaas 1:13 irratti inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse jedha. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra jedha. Kanaaf abbaa jedha 12 irratti. Abbaa keenya isa ifa waaqarraati qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu nu dandeessiseef galata dhiyeessaa. Inni abbaan aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa gara gooftaa Kiristoos mootummaa isaa nu dabarse jedha. Kanaaf mootummaa waaqayyoof mootummaa abbaatii fi mootummaa Kiristoos ilma isaa akkasitti galuu hin dandeenyu jedha. Akkuma moo'ee teessoo mootuu kan jedhu teessoo irra taa'a miti mootii yoo jedhame. Mootii kan jedhamu teessoo irra taa'a. Mul'ata boqonnaa 3:21 irratti akkuma moo'ee teessoo abbaa koo irra taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koo irra taa'uuf jira jedha. Okay. Lakkoofsa 11 irraa isin keessaa kaan warra akkasii turtanii. Isin keessaa kaanis warruma akkasii turtanii garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti dhiqamtaniittu. Warra waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyoon durattis qajeelota taataniittu jedha. Ameen. Isinis warruma akkasii turtan garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti maal taataniittu jedha. Dhiqattaniittu. Warra waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyo durattis qajeelota taataniittu jedha. Isa kana Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 kanaan dura dubbifanne wajjin wal bira qabuu dandeenya. Dhiqamuu hafuura qulqulluutiin akka haareffamne. Hafuurichas karaa ilma isaa abbaan maal akka nurra godhe akka nurratti dhangalaase ilaallee ture jechuudha. Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 irraa. Kanaaf karaa maqaa gooftaa Kiristoositiin hafuura waaqayyootiin cubbuutti dhiqachuu kennaan jechuudha. Warra waaqayyoof qulqullaa'an taane waaqayyoon durattis maal taaneerra qajeelota taataniittu jedha. Kanaaf galanni waaqaa ga'u. 12 irraa namni anaaf wanti hundinuu dhoowwaan qabu jedhu jira. Garuu wanti hundinuu immoo isan gargaaru. Anis wanti hundinuu dhoowwaan qabu nan jedha. Garuu waan tokko ana irratti gooftummaa hin qabu jedha. Ilaame wanti lafa kanarraa hundinuu isiniif iddoo biraatti maal jedha? Wanti hundinuu isiniif mayyamameera. Garuu wanti hundinuu maal hin godhu? Isiniif fayyadu. Phaawulos kan inni jedhu wanti hundinuu dhoowwaan qabu jedha. Garuu tokko wanti tokko ana irratti aboon qabu jedha. Nyaannummaan nyaatu iyyuu ana irratti aboon qabu jedha. Yeroo barbaadu nyaadha. Yeroo barbaadu maal gochuu danda'a? Dhiisuu danda'a. Obboloota koo nyaanni keessa keenyaa beelofnee dirqama yoo nyaanne socho'uu hin danda'u jennee yoo nu to'ate ammas of eeggannaa guddaa gochuu qabna. Wanti tokko suusiin sammuu keenya maal gochuu qabu? To'achuu qabu. Kan to'achuu qabu eenyu duwwaadha? Kiristoos
duwwaadha jechuudha. Isaan ala qaamni tokkos akka nu to'achuu hin qabne lafa kaa'aa. 13 irraa namni tokkos nyaanni garaachaaf kenname garaachi nyaataaf kenname hin jedha. Waaqayyo immoo isa sanatti lafatti nan dabala. Dhagni garuu hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne inni gooftaadhaaf hojjechuuf kenname. Gooftaanis dhagna namaatiif hin yaada jedha. Kanaaf obboloota koo dhagni keenya wanti nyaannu wanti dhunnu ulfinna waaqaa kan mul'isu ta'uu qabaatee hin jedha jechuudha. Ulfinna waaqaa kan mul'isu ta'uu qabaatee hin jedha. Yoo kana hin taane jireenyi keenya namummaan keenya kan namaa ta'a ka waaqaa ta'uu dhiisa jechuudha. 14 irraa akkas jedha. 14 irraa Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseera. Nus akkasuma humna isaatiin du'aa nu kaasa jedha. Waaqayyo goofticha kana maal godheera? Du'aa kaaseera. Nuti humna kanaan maal nu godha? Du'aa nu kaasa jedha. Mee iddoo kana dhadhee iddoo tokko dhadhee dubbiname. Amaariffa yookaan waan tokko nan Oneesimoos namni qabdan dhadhee dubbisuu dandeettu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 10. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 10 fi 11 dubbisame. Kun irraa akkana jedha. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessa sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif ta'a jedha. Hafuurichi jireenya isiniif ta'a. 11 irraa hafuurri Waaqayyoo inni Yesuusin warra du'aa keessaa kaase isin keessa yoo jiraate inni Kiristoos warra du'aa keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'aa immoo hin jiraachisa jedha. Asirratti waan tokko jedhamu irraa akka beeknu barbaada. Kiristoosin du'aa eenyutu kaase? Abbaatu kaase miti? Hafuurri isaa isin asirratti Oromootti garuu akka waan hafuurri du'aa Kiristoosin kaasetti lafa kaa'e. Mee Amaariffatti jijjiiraa dubbisaa. Ingiliffarraa Amaariffatti dubbisuu dandeessu. Ammee Ingiliffaaf Amaariffadha isin dubbisa. Ingiliffisaa and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is the life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in me, who raised up Jesus from the dead? The Father. Abbaadha jechuudha. Hafuurri isaa isin keessa yoo jiraate, hafuurri abbaa karaa eenyu karaa gooftaa Kiristoos yoo isin keessa jiraate, he raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwells in you. Amaariffaa dubbifname. Kristos እናንተ ሆነ ምንም ፋሲጋ ባጣት ሞት ቢሆንም ያስለት ነው የቱሪ ከሞት ነው ነበር መፈጠሩት ነው ከሞት ያስነሳው አምላክ ያመጣችሁ በመንፈሱ እኔት ለማስጋችሁ ተዋጆትን ሰጠዋል። አሜን። 11 ማል ጅና ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእሱ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጣል። ከናፍ ዱጋን ጅሩ ሰከና ይቾት hafuura isaatiin kan nuti hafuuratu Kiristoosin du'aa kaase jedha. Namoonni baay'ee yeroo dubbatan waan argeef. No, ajedhu macaafni qulqulluun Waaqayyo inni Kiristoosin du'aa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatu eenyummaa keessa maaliin godha? In jiraachisaa jedha. Kana jedhamurree akka ilaallu waan barbaade. Kanaaf Waaqayyo immoo gooftichatu jireenya keenya irratti koon keenya irratti aboo qaba. Waaqayyo immoo Kiristoosin maal godheera? Goofticha du'aa maal godheera? Kaaseera 14 irra jira. Nus akkasuma humna isaatiin du'aa nu kaasaa jedha. Ameen. Nus akkasuma akkuma gooftaa Yesuus Kiristoosiin du'aa kaase nus Roomee boqonnaa 6 irrattis dubbifachuu dandeenya. Boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa maal jedha? Nu cubbuudhaan du'a isaatti irratti dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessan warra du'aa keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? Hin jiraanna jedha.
Kiristoos humna eenyuutiin du'a keessaa kaafame? Humna eenyuutiin du'a keessaa kaafame Kiristoos? Humna abbaa jedha lakkoofsa afurraa. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Kanaaf nus isa wajjin akka jiraannu macaafni qulqulluun lafa nuu kaa'a jechuudha. 15 irraa gara xumuraatti dhufna. 15 irraa dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'e hin beektaniire. Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna galamootaa godhuuree jedha. Matumaa kun hin ta'u jedha. Nuti kan kadhataarru kan samiitti deemuuf waaqummaa sheergoona jennee kan nuti yaadaarru waaqummaa Kiristoos yookaan mutu abbaa duun taane namummaa Kiristoosii. Namummaa Kiristoosii isa qulqulluu ta'e nullee maal taarra jechuudha. Fudhachuudhaaf deemaarra jechuudha. Nuti tokko kataane namummaa Kiristoosii wajjiniin kana jedhamu irree beekuu qabna. 16 Yesuus namni galamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u beektaniire. Akkuma caafamee jiru isaan lachuu foon tokko ta'u jedha. Tole Kiristoosii wajjin tokko yoo taane Kiristoosii wajjin foon tokko taana. Galamoota wajjin yoo tokko taane immoo galamoota wajjin qaama tokko taana jechuudha. Kanaaf asirratti of eeggannaa guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ejja hafuuraatii fi ejja foonii walitti qabata. Waa'ee ejja foonii boqonnaa 7 irratti borbaachisaa laalla. Ejja hafuuraatiif ejja fooniis walitti qabatee deema jechuudha. Inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isa wajjin tokko ta'a jedha. Maalidhaan isa wajjin tokko ta'a obboloota koo? Hafuuraan isa wajjin tokko taana. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Sagalee wayii kan jeeqaa jira garuu. Okay. Hooldii jalaa ta'eera nama tokko eenyu akka ta'e hin beeku. Laalaa. Okay. Gara asitti deebina 17 irraa inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isa wajjin maal ni jedha tokko jedha miti? Lammaffaa Qorontos biraa yoo maal ilaallaa boqonnaa 13 irratti jaalalli Kiristoos, jaalalli Waaqayyoo, ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu isin wajjin haa ta'u jedha miti? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 14 kanaan dura ilaalaa turreerra. Oromitti 13 irra jira. Amaariffaa fi Ingiliffaa immoo 14 irra jira. Isa kana immoo ergaa Yohaannis tokkoffaa 1:3 wajjin wal bira qabnee olaalle isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaas Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Kanaaf tokkummaa hafuura qulqulluu yookaan tokkummaa hafuuraa jedha. 17 irraa inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isa wajjin tokko jedha. Hafuuraan halaalummaa baqadhaa. 18 irraa halaalummaa baqadhaa. Cubbuun namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqina. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta jedha. Cubbuun kuwa hundinuu dhagna namaa hin tuqu. Namni halalee hojjetu namni ejju garuu maalirratti cubbuu hojjeta jedha. Qaama isaa irratti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa kan hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire jedha. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattanii. Mana qulqullummaa hafuuraa isaan ergataatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafuu guutummaa dhagna keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Argitanii? Guutummaa dhagna keessaniitiin waan inni itti galateeffamu maal ta'a? Hojjedhaa. Isin kan keessanii miti. Hafuura qulqulluu isa eessaa argattani? Hafuura qulqulluu isa Waaqayyo biraa argattani. Ingiliffi isa 19 kan akkana jedhaayyuu. Isuma ergaa Yohaannis tokkoffaa 4:13 saniin ibsa. Ingiliffi 19 kana what know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God. Waaqarraa kan isin fudhattan and you are not your own. Holy Spirit, Holy Ghost nu fudhanne we receive of God. Kan isaarraa Waaqayyo nuuf kenne jechuudha. Kanaaf obboloota koo eenyu akka taane karaa addaatiin hadha nutti ibseera. Eenyummaan keenya mana qulqullummaa akka ta'e hafuurri qulqulluun akka nu keessa buufate. Walitti murteessuu akka hin qabne
yaada walitti qabuu yoo barbaade walitti murteessuu akka hin qabne fuula warra waaqan beenitti of dhiyeessuu murteessuu akka hin qabne waaqa fuulduratti wal dhiyeessuu akka qabne akka walii obsuu qabne akka wal danda'uu qabne wanti hundinuu eeyyamameera garuu wanti hundinuu nuuf fayyadu obboloota wanti hundinuu nuuf fayyadu fakkeenyaaf akka barbaade karaa irra kolfaa deemuu danda'an akkasitti kolfee kan jedhu jiru garuu nan fayyadu of eeggannaa guddaa waan hundumaa wanti nyaannu hundinuu kana nyaatin san hin nyaatin irra isiniif fayyaduudha isin miidhaadha fakkeenyaaf dhimma fayyaa yeroo kaa'amne asirratti macaafni qulqulluun kan inni jedharu maali fayyaa keessaniif gaarii miti kana yoo nyaattan kunniin fayyaadhaaf gaarii miti waan jedhuun dhimma fayyaa barataarra jechuudha kan hundumaa goonee tokkummaa hafuuraa keenya eeggannee kiristoosii wajjin tokkummaa hafuuraa keenya eeggannee mootummaa waaqayyoo keessatti warra gahaa ta'an akka ta'an waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Ameen hundumti keessan iyyuu eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu.